Diga kan konna diga lafeetootiin na lafa foon isaanii na ragaa hawwiin koo kaata sokkee irraa hafuun naafafa geeraree baalli kaayyadduus xiqqolleettiin saalfadhu abaabootu nagoota abboo kiyyaa durgata bikka isaanii nan qadhu faraqaatoo falmataa. Soddomi fi takatti waraana xumure akkasitti ol deebi'ee waggaa ol deebi'ee mas duula lamadaa gaggeesseen Dawaroo Hadiyyaa fi Sidaama kana hundi jala galchaati akka waliigalaatti soddomii fi sadiitti bilisoomsee naannoo san hunda bilisoomsee akkasitti gaama fuulleen waraana ramadatee karaa hundaanuu hogganoota waraana hundaa hogganoota filee eessa deeman amma furii fuulleen karaa Amaaraatti jechuudha karaa Habashoota naftanyoota kana jechuudha eessa deemee kuusuma godhate walloo kuusuma godhate guyyaa gartee walloo qubatan tasee qubatan. Mora waraana guddoon ijeetu. Kitti istiraatiijii lolaa kitti qopheeffatanii jechuudha. Isin waan naannoo Amaaraa gartee gandaa asoota kanaan waldaan geessitu achitti maadheeffatee jechuudha. Achitti maadheeffatee waan kana waa hedduudhaaf filatee karaa kaaniin itti maadhee guddoon godhatee naannoon deemanii meeshaadhaan fidatan. Kharasani naftanyoonni haadhee limna dingil ergaan isaatii fi safari isaa kharasan deemee meeshaa deemee bobba'ee jechuudha. Waan Oromoo irraa saaman ittiin baasanii gurguratan ilmaan Oromoo saaman ittiin baasanii gurguran ittiin meeshaa bitatanii naqatan jechuudha. Kanaaf ichi qubatee obsuma tana keessatti waan ajaa'iba sitti ta'u nama goonni kun dhiiraa fi dhalaan qabu. Hati mana saya dulaan baronis gootitti maka isaatiin lola hanga maayitti keessa jirti jechuudha. Isin lola kana ilmaan sadii deesse osuma lola irra jiranii. Ilmaan sadii deesse mucaa duraa wallootti deesse maqaa isaa Milgaasaa jedhanii Milgaasaadha maqaan ilma duraa Mahammadis ni jedhanii. Milgaasaa Ahmed Ibrahim Aliiti sejani makala maka berjunjang. Akkasitti waan takka ajaa'iba sitti ta'u eega waraana gartee amma fakkeenyaaf waraana Dawaroodha. Karaa Dawaroo Baalee hoogganaan tokko Hussein Jaarraa jedhanii gugii irraas akkasitti naannoo hundaaf waraanni hooggantoonni akkasitti ramadamanii jiran kagartee gama keenya irraa isa Muhammad Ibrahim Barosoo qabeenya qofa arjoomuu fi lubbuu isaatiif arjoomuu ta'in namuma isaatu barra inni hundi lolan naqee bara. Amma fakkeenyaaf Waziir Dalee hoogganaa waraanaa guddaa katti nafini adiira taaf. Muhammad Ibrahim kuma adiira taaf obboleessaati. Deebii ammas adiirummaan isaatummaas Sabuura Liijaaniini adiira Ahmed Ibrahim. Hoogganaa waraanaati inni kunillee hin hafne jechuun nama amantii isaatiis akkaan irra lolu lafa isaatiis gabummaan hayyamu jechuudha. Akkasitti gaama qophii waraanaa kana gaggeessuu eegalan jechuudha. Yeroo san keessatti warri walloo naannoo sanirraa itti bahanii kitaaballee matarra kaayyatanii aboora biyyiiti. Jarri kun hoggaa isin gartee yaadan aaran baha. Abbootiin teessanis abbootiin teettis adeerri keettis kaasii dura as dhufee lole. Eega gaddeebi'ee booda aaran marraa bahan Amir Mahfuusis soddaan kee gaafa gartee lolu. Aaran marraa bahan kanaafuu yaa bu'aattis silaa lola kana dhaabdee nagaan duraa gaddeebitee jaanii kadhata. Amma kudashan didami torba fi kudashan soddomii takka keessatti qabsoo
qabsoo waggaa afurii keessatti waraana hidhachiisee waan qaama alleensi waliin tolfatee tumsa waliin tolfatee walii hunda hiriirsee hogganaas godhee fi sanuma keessatti qabsuma san keessatti ilmaanis horuu cichoominaa fi xiiqiidhaan akka mootummaa kana walii lolli lolamu lafa teenya irratti osoo hin ta'in lafa diina irratti loluu qabnaa sagantaa jiru baafatee akka waan deemaa jiru seenarraa hubannaa isii kanamee akkamitti ilaaluwwan kana nama fakkeenyaaf guyyaa osoo gartee egaa wal qubatanii guyyaa lama bulan waraanni mormii jalqabe. Akka jaaniin imaama jaaniin si duraas nama gartee haadha mana isaa fudhatee lola seenu takkaa hin agarre. Si boodallee waan dhufuutti fakkaatu ammoo hanga isii kana gama gartee harra deebiftu itti lolan seenuu jaaniin. Hundi mormii hogganoonni waraanaa hundi seenuu isii tanaan wajji jirtu lolan seenu waan jirre fidde. Maatii ta'e lola keessatti waliin deemu kun nuun taane isii tana deebisuu qabda guyyaa kan lola seenuu akka lola ni dhaabna jaamne isaan dukkaate akkasitti inni hayyame waggaa hayyame isii tolkee dubbatee deebi'uu irratti hayyame ganamu hogganoonni waraanaa hundinuu afaan deebi'an. Sidaa kun waan namatti ulfaataati namni qabsoo waggaa afurii keessatti qabsoo bahee deebii jechuun nama ulfaata. Isiin haa deebituu sanirrattuu namni maal lola kanatti qaama wal godhatee jira. Jireenya isaa keessaa bahee tanaan naa jiru jee fudhatee jira. Murtiin guyyaa keessaa irra deebii galiin tun hedduu nama ilaaluutiin fudhatamtu. Maaliif jennaaniin bakki ammatti yaa'an tun bakka jiraati. Yeroo san keessatti mootummaa Habashaa Tigreenis mootummaa jedhu. Amaarinis mootummaa jabaa mootummaa lamaan loluu deeme. Isaanis Eeltiraas dabalatee. Eeltiraan dila sumnan qabdu. Isaanis dabalatee warra alleensi tumsa uummatanii isaanis as duuluuf qophii xumuratanii jiran. Tuutti jiran jechuudha. Kanaaf lola hamatti waan yaanuuf isheen tun deebuu qabdii waraanni murteessee. Akkasitti innis dubbii kana fudhatee. Gooticha kanarraa hambaan haaftuudha. Akkasitti maal godhee isiin dubbate jechuudha. Inni egaa hayyama booda ishii dubbate. Saniin dhagayaadha jetteen. Ani jetteen amantii tiyyaa weeraramte. Lafa teenyaa weeraramte. Hawwanni ni beeku waa lama barbaada. Gabrummaa zullummaadhaan amantii tee muqqamtee lafa tee saamamtee gadigalummaan jiraachuurra dhumnee dhabamnee akhiraa galu takka amantii teenyaa fi lafa teenya kana kabachiifnee bilisummaa teenyaa fi amantii teenyaa lafa teenya irratti bilisummaan jiraachuu lameen tanaa fi manaa bahe abbootiin teenyaa soonii lolaa fi turteessanii ayyuman deebi'u jettiin. Egaa kana jetteen gaa waraanni walii maal jedhu akkasitti gaama kara lolaati. Kara lolaa lamaan godhee waraana bakka sadiitti adda goote. Inni waraana tokko gara Affaar kanatti karaa meeshaadhaan naqatan kaaye. Waraana lama hogganoota lama jechuudha. Amma hogganoonni lameen tokko Wazir Dale inni Ahmed Ibrahim Adeera ta'a. Hoggana nama leencatti na fili jechuudha. Waraana naqee waraana kana ramate karaa ammaa naannoo Amaaraatti machi fuulee jechuudha amma. Mansuur jaaniin innis hooggansa waraanaati. Mansuur kun balaa wadaloonni isaa isa keenyuma jechuun innis akkasitti hoogganoota lameen kana dura lolna. Hoogganoota lameen kana gara Affaar gara Affaar erga kun Ali Nuur jaaniini kunis hooggana waraanaati. Amiir Nuur jaaniin. Amiir Nuur kun booda erga isaatu hoogganaa ta'uu ta'a.
yeroo san keessatti jajjabii waraanaa kumaandoo akkasitti bulchisaa hoogganaa qondaalota waraanaati jechuudha. Amma karaa sadiitti waraana adda baasee kan takka Affarii jennee karaa isaa meeshaan naqatan akkasitti qarqara karaa baharaa kanatti karaa meeshaan naqatan kana kaa'ee dhimma loojistikaati. Inni lamadaa jira hoogganoota lameen kana Mansuur fi Dalee Wasiir Dalee kanas nama dhibba waraana lafoodha nama 2,000 kannee fi waraana fardaa 200 wajjin. Isaan karaan itti ramadaman karaa maal jedhamu ifaatitti. Inni sadaffaa. Waraanni sadaffaa jarri lameen hogganoonni lameen karaa ifaatiin ka sadaffaadha ka duraanuu karaa meeshaan seenan kana kaayame jechuudha. Akkasitti waraana godhe amma gaajurri lola jalqabe jechuudha. Jarri lameenis lola jalqabanii laal bakka gartee osoo loluun jalqabin uummanni gartee maajatee dhaabe karaa naannoo walloo kombolchaan akkanatti ati dirmatanii gaaboon deebii jedhanii uummanni kun booda nu dhiisu deebii akkasitti maal jedhee jechuudha. Waa lama murtiidhaaf hin dhufe jedha. Deebi'ee akka abbootii teenyaatti deebi'ee taa'uudhaan miti. Waa lameen duulee miidhamaa isinirraa geessuun isinirraa qaqqabsiisuuf hin dhufne isin bilisoomsee jiraachuu amantii teenya kabajatti goone jiraatu. Diina jalatti isin dhiisee hin deemne takka duunee dhabamu lameen kana murteessee manaa bahee jedhama. Aboo gaa'ee kana taate jaaniini akkasitti gaanamummaan kana isa gargaarus seene murtii kana qabuun agarree jaanii ka ajaa'ibaahu jaan kaameenii ajaa'ibaahu jaanii akkasitti hedduu ni gargaaranillee osuma gargaarsa akkasii jiranii yeruma san keessa waraanni haadhotaa agartee meeshaa bitee deemu mi'a guddaa naqachuudhaaf osoo deemanii akkasitti Amiir Nuurii wal qunnaman. Akkasitti kerraa kaasee waraanumaa fi namaa waliin akkasitti booji'ee fidee jechuudha. Meeshaa isaan bitatanii deeman gaafas meeshaan bitatan seefii eeboo mi'a waraanaati jechuudha. Akkasitti kan hunda irraa booji'ee amma gaama artichiinis dhagahee jechuudha. Amma dhufee qabeenyi xiyyaas qabamee dhagahee booji'amuu isaa dhagahee jechuudha qabeenyi isaa hundinuu. Akkasitti Ahmed Ibrahim waraqaatti ergama isa kanatti. Haati elimna zingiritti. Maal jeen akka abbootii teenyaatti lola goonee deebinaa gubii gatii har'a nuti jarasanii mitii jeen waa lama callaadha jiru. Biyya teenya irraa isin baafnee isin moo'u dhumnee dhabamnee harkamu lameen kanaaf baanee akka duritti nama keenya saamtanii amantii isaa balleessitanii gadi galummaadhaan namni keenya jiraataa tana har'arraa kaasee jalaa gadi jeen jechuudha. Akkasitti waraqaa ergeef jechuudha. Akkasitti gaama lolli guddaan deebisaan limnatiin gilguu kana dhagee maal taate? Limnatiin deebisaan isaa maal taate?